easy. Matubota. Buat una taftes mal gura. Jala kemana makan tu yush mati wat naga wa salamin bul. Maju. Gala naga nyanjur bak abit ija. Alla kemana kana naga ambulu nyanjur. Mukammal. Murtae wanti ci ija godate dufne tanani. Gala baka. Mandi tu nama mila takkan abit funjur. Betul yo kan betul te ammo natti misamu jolle bukire ci bula. Achuma no ci gala. Ai. Kanafu yaada keessa fiddee dhufte yaadni keessu ni wanticha yoo murtaa'an taane murteessitee dhuftee natti nimtu yoo ta'e bitbixuma bakka nageenya hin jiru kana beeki. Galgala nagaa mana kana buluun hin jiru. Ammisa majira mu mana kana dhufu isi maal ta'a? Misaan maara koo qabareessa moo biddeen nuu barakata. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala keenya kan daadamarti keessanu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif waa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuurraa afaa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birillee haa jiraatu isiniin jechaatii namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalamaa kan maamila keenya turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin nu deeggaraa jirtan galatoomaa galata guddaa nu biraa qabdan galanni keessan hamma kana jedhamee hin dhumu isiniin jechuu barbaada. Egaa obboleewwan kiyya jajjabinni keessan baay'ee namatti tola. Haa ta'u malees immoo bakka tokko tokkotti jechuudha wantoota tokko tokko wanti irraa baratan hin jira jennee sababa yaaduuf jechuudha. Malee fakkeenyaaf ijoolleen tokko tokko komentii irratti hin beeka yaada keessanis hubadheera hawwatu waachisiin akkasii jira gizee tokko tokko jechuudha. Haaluma salphaa ta'een kallattuma tokkoon amala nama sanaa gadi fageessisanii jechuudha. Already afaan kuffii kootii amala isaa hin beekini wajjin jiraadha. Osoo hin taane nam tokko tokko jechuudha. Gizee baay'ee jechuudha walumaa galatti yaadawwan garaagaraa bakka fagootti waan namarratti agarruuf dafnee murteessina waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhugaan isin hin jira. Mee inni narra hojjechuuf jiru garuu baay'ee tokko maaliif jennaanii waan akka sanaa tasuma amala akkanaa irratti argee hin beeku. Ani amala akkasii sanas illee hin qabu. Yeroo kam keessatti iyyuu akka abaloo osoo hin taane akka koon jedha malee akka namaatti tasuma amalli akkasii narra hin jiru. Sa'aatiin kun sa'aatii misaatii. Misaa dhufuuf jira. Naannawaa dhiyoo waan jiruuf misaa nan dhufaa naan jedhee naa bilbilee ture. Kootu rakkoon qabu mana jiran jireeni. Kanaaf yoo chaansii argadheedha. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif ariifatee ba'a. Sa'aatii hin qabu. Sa'aatii tokko keessatti jechuudha. Kan inni asis ga'ee ganaa iddoo hojiitti deebi'u jechuudha. Sa'aatii waan argadhe sanatti wayii na dha'uu danda'a. Sa'aatii kanatti aaree waan hin beeku. Sana hin beeku. Murteessuu hin danda'u. Tokkoffaa nama hojiidhaaf irraa dhufee nyaataaf dhufee sana nyaata dura waan akkasiitti hin dubbadhu nyaatee eegdanii deemuuf ka'een jedhaan jechuudha. Wayii sardamee fiigee baa wayii immoo na dha'uu danda'a wanti beekamaan hin jiru. Kanaafiyyuu mee yaada akkamii naa ibsa maaliif amala akkasiin irratti argee hin beeku waan akkasiitti dhimma ittiin qabu jechuudha. Maaliif jira amala tokko namoonni tokko dubartoonni jechuudha. Kaname yeroo viidiyoo sana ilaaltan hubachuu dandeessan yeroo baay'ee jechuudha. Akkasuma akka abaluutti akka ollaatti jira na warri jedhamu baay'ee hin jiru fakkeenya fudhachuudhaaf jechuudha. Kanaafi viidiyoo sun maalidha? Maal jechuus dandeessi? Maalinni waan jedhu yeroo dhuma sana ilaaluu isiniif wayyaa. Egaa yeroo inni dhufetti kaameraa dhoksee ka'ee mee nan jedhaan dhugaa. Maaliif waan kanarratti waan kamiyyuu inni itti yaadee waan gochuuf qabu. Waan namni tokko ayyaanaaf mana isaatiif yaadu waan hunda isaayyuu raawwatee jira. Jira miti namni kamiyyuu jechuudha. Bakka kanatti immoo to'anii yeroo baay'ee wanti amala isaa jechuudha. Qabaatee jechuudha waan barbaade waan haqimni isaa danda'u ta'ee ani gaafadhee jennaanii dirqama hin godha. Hin qabu taanaan garuu baay'ee tokko keessa isaatitti gadda yeroo baay'ee baasee natti hin dubbatu keessa isaatti immoo hin gadda. Kanaaf har'a waanuma sanii gargar baafachuu barbaade hin beeku baay'ee ulfaataa waan akka sanaanii amala akkasii hin qabu isiniin jechuu barbaade tananii egaa walumaan laaluu jirra viidiyoon maal akka ta'e hanga dhumaatti wajjin turaan isiniin jedha hanga yoonaa waan nu jajjabeessitaniif galatooma isiniin jechaati. Walitti deebina takka turre. Nah, dia mau meeting. Misal saat ini drafting kamu, drafting kau.
Nah, saya itu kuna kan namanya waktu itu. Saya tokko immoo dhuma isaa karaatti dhume inni amma achi deemtee as geessutti dhume. Wah sih, ada kasih guru cik. Haa? Ada kasih guru sih cik. Malaqaa maalii? Ayi, demo cik ini ada kasih guru. Hayi anillee itti salaqaas ta'uu hin barbaaduti. Bareedaadha ishii maalumaafuu isti sa'aatii daqiiqaa kudha ishee qabattee amma waan ta'e si gaafachuu barbaada. Maayidhanni jechuudha. Ayyaana eessa wanti tokko wanti qophaa'e hin jiru maayidhanni. Maayidha waan irra maalluu qopheessite. Mana berang itu apa? Moo akkuma jette sana ammas deemuu jirta. Moo sobdeeti. Iya, naf wanti apa? Mana ke sama mana? Hayi ana na gaafatu siin jenne amaanitu wanti jiru hin beektaa waan ta'eef gahaa miti waan jiru. Mana berubah nih? Mana ke sama mana ke sama jira dan mana ke kan mau kok jira mana? Bakka inni sun gahaa miti wanti qophaa'us natti miteerta dhagayeera malee garuu hin barbaanne akkasatti miti kan barbaadu. Nanda kana arah kafnya ya lamur. Hunduma isaayyuu dabalii akkatti dabaltu barbaada. Dabili? Dabili? Dabalama barbaada. Saadi kana namni tokko yoo jiraachaa jiru ati mul'atu faada dabili barbaadamu? Lakki amma soofaa duubatti gadi buttee tarsii qixaadhuuti Ayidille. maarree ani maal galchuudhaan qabu namni kuma nan argaa akka warri ollaa guuttatanii irratti hunda isaanii guutanis akkasitti hin barbaade. ለምሳሌ fakkeenyaaf waanuma hunda isaa bakka jira miti maatiin jechuudha misirratti jechuudha waan hunda isaa jechuudha re'eetti nu qalamee calcisiin fuudhama innaan qalama hunda isaa yuunaaf miti waan hunda isaa yuun barbaada. እና dirqama akka biyyaatti jiraachuu qabnana. Haa ta'u rakkoon qabu. Qalladabbooti. Qalladaan jiru dhugaa. Dhuguma qubna garaan jechaara. Nuu guuti bakka waan hunda isaayyuu akka biyyaa sanatti jechuudha bakka. Indaaqqoon an jette haa ta'u siin jedhe lukkoonnaan haa ta'u siin jedhe qircaannaan haa ta'u amma maal tafe? Reetti. Qircaas fuunee reettis fuuna? Reettis bitiinuu qalee bakka hunda isaayyuu nuuf gooti. Maal jechuudha? Maaliin kan qalladammoo? Hin qalladu qubna garaan jedhaa maa kun nama kabachiisaa? Hinbituwan. Wayi kaleessa gaafanii intinaan galaa qircaa galuu fi siin jedhe maafiitiin lakkiin gadiin naan jenne. Maasi nan barbaada isas. Maal jechuudha? Anaaf si barkan namni nyaatu. Rakkoon qabu maasi dhibeessa. Maatiin kun? Maali kophaa namni dhufa ollaayyaamni maal namoota baay'ee dhufa. Namni dhufa ollaayyaamna. Namoota baay'ee nu bira dhufa waan ta'eef maal rakkoo qabaree. Bakka wanta nu hin qabnu nyaatan dhufanii malee isaaniif jedhee ganaan daganaa amma. Isaaniif jettee miti an barbaade tanani bakka. Kittuma warra namoota baay'ee gargaara kun meela warra ollaa akka isaan bakka akka isaanitti akka daaguutu laa barbaada. Akka ollaatti dirqama. Yeroo baay'ee waan akkasiisin jedhee hin beeku kanaaf haaraa sitti ta'ee miira. Eessa jalqaba bartaati amala adda addaa fidaarta barra. Amala addaa fidaan jiru bakka barbaadeera nuuf guutii na barbaachiseera bakka nuuf guuti. Nuuf guuti. Jechuudha. Yoo birrii lafa arganne hin guunna rakkoon. Birrii lafa argannee miti bakka birrii lafa argadhaa ati waggaa dubbee qayyasuudha gara biraatti jijjiiruu barbaadde birrii lafa argadhe ta'uu birrii lafa argadhe maayidha bakka dirqama guutamuu qaba naaf guutamuu barbaade. Kan amma mana keessa jiru guute bakka kan hin danda'e guute. Anamma jedhee sitti dabalamee naaf guutamuu. Bakka sammuu qircaa iddoo kiyyee namni biraan agalu. Lakki isa nan barbaada. Garuu dhugama keessa jartaati. Dhugumaan jechaara dhugaa. Maal nyaattu si jedhamu maal si jammara lakki kan barbaadde maanin si jammara ko gara kiyyaayi. Waan akka kanaa utuma ta'e jechuudha. Foon yoo baay'ate guyyaa tokko guyyaa lama nyaatannaan gaafa sadaffaa ofitti iyyuu sin buutu. Rakkoon qabu. Maal ittiin goona ammoo homaa saantii baballeessu malee maal fayyada? Ati maal si dhibe saantiin badee dhiisee bakka naaf guutamuu isaa barbaade bakka. Hallaqa. Maalee maa hafuura baafatte hafuura nama baafachiisamu uffooyedhaa. Maa hafuura nama baafachiisamu? Iddoo meeqaffaadhaaf iddoo meeqa namatti arbittaa? Iddoo meeqa dhaabatte? Mana keenya kan hin beekuun gara kiyya. Yoo qirca deemte qirca ma deemte.
Qircaa deemnaan qircaa dhuma deemu. Walaa wayii simmoo reettii qalatu tana reettii wayii soolam sana wayii reettii qalatu. Indaaqqoon akka tirfitti bukkatti namni isin jedhama hin hojjetata. Ta'uu danda'a suni. Qircaa deemanii kaa'anii reettii bitanii mina. Bakka hunduma isaa barbaada. Footoo jinkaanii deemnee gurguraa. Akkasii siyaasii akkas godhu. Yoo akkas godha maal akkamitti na footoo wajjin kaa'ama jechuudha. Biyya irratti namoonni footoo wajjin kaa'u. Maal jechuudha footoo wajjin kaa'anii maal jechuudha. Maal inni footoo maal. Maal footoo egaa footoo maal yeroo gabaa dhaqeetonni bituu fanii dhiyoo wajjin kaa'ure maal dhibeen. Mayyeesuuti. Annaa maal gurgureesh. Maarri baqaate ammaati maaliin godhuun. Ishee hin binna yoo abbitaan nuush. Itti qalanne iddootti qalanne. Bakka namni qalutti qallamaa si dhibees. Eessatti mana keetti qallaa? Maal ati firiituma siin gahi malee bakka itti qalamtu si yaachisi rakkoon qabu. Firiituma siin gahi bakka itti qalamtu. Kun waan danda'amu mitiiti. Natti siin fakkaatu. Hin bittuu? Hin bittuu? Wayii. Hin bitiin bakka. Iyo sana si fidin. Sana yoo fidin. Barbaadu. Hunda isaa yoo hin barbaadu. Yoo reetiin hin bitamne. Yoo hunda isaa guutte guutii yoo mootu hunda isaa hin guunne hin barbaadu. Yaa hafu hundi isaa yoo. Oomaan taane dhugaa. Maa jechuudha inni maal kunoo maa inni. Siin irratti dhoksi haasaara moo kunoo fuudhee masitti dubbataara. Yaa kana lafa kaa'itiin amma waan murteessite. Ishee galgalaa haasofna. Galgala haasofna. Galgala haasofnu sana mitiiti murtaa'ee jaalarguu barbaada. Ati amma waan ittiin miliqxee fiigdee gara hojii dhaqxu dha miti. Lakki galgala yoo haasofne maal ta'a? Galgala yoo dhugu. Annaa kana ayyaanni koo yoom torbee irra deebi'ee walicha sitti haasofuu barbaadu murtaa'aa. Bakka kanaaf yoo dhimma irra deebi'een galgala sitti haasaa yaada koo mureeddi. Haa jechuudhaan. Ammaan maa jechuudhaan. Ilaa ammallee wayii iddoo tokko guryeeti. Qircaa dhiifamuu nan barbaachisu waan qircaa barbaadu yoo itti ta'e. La'uun isaan barbaada. Baffata ari'ee miidhaga. Maa jechuudha. Maa jechuudha. Kan barbaadu foomini. Maaniree. Lakki. Akkasumiti. Gogaa ishee barbaanna. Fuudheen galashuu gogaa yoo ta'es. Lakki dhugaa qoosaa argamee ati qubna gara ilaalan dhugaa. Qoyistiin natu kolfaa sitti haasa'ame kanaaf dhiisi. Natti goota. Bu'aatu natti haftees maal godhama? Galgala dhufti maqaatti iyyuu maatti gootee waati nagahumaa salaamiin bulti. Maachuudha. Galgala nageenya hin jiru bakka bixi jira. Hallaqi mana kana nagaan buluun hin jiru. Murtaa'ee dhufne wantichi ija godhatee dhufne taanani galgala bakka manni tu nama miila takkaan dhaabbachuun jiru. Baxabbattullee yoo kan baxabbattu ta'e ammoo natti misammoo ijoollee bukkee achi bulaa. Achuma hin hojii gabaadha. Kanaafuu yaada keessaa fiddee dhufte yaadni keessuun wanticha yoo murtaa'an taane murteessitee dhuftee natti himtu yoo ta'e bitiin bixbixumaa bakka nageenyi hin jiru kana beeki. Galgala nagaa mana kana buluun hin jiru. Ammisaa ma jedhamu mana kana dhufuu ishee maal ta'a? Misaan maara koo qabareessa moo biddeen nuu barakata. Inni misaa galgalatti darbaa inni galgalaa ganamatti darbaa indaa'uun bara kana keessa sirumayyuu rakkootti jira ilmi namaa miti. Innaa bara kana keessa rakkootti jira. Laamee qoy waa siin jedha. Mica yoo itti kaleessa gabaa dhaqaa jirra baay'ettee meetta. Ittiin biddeen hin toshaan biti jedhee fuuldura baay'ee itti wata. Ilma koo bara kana kan ittiin toshanii miti waan toshan fuudhameetti. Innaa akka kanatti kan beektu hedduu ta'e. Maalla galcheera shan jedhee. Maal dhibeessa? Ana miti kan jedhe itti jedhe. Abishaa Itoophiyaa keessa jiraatan jiratan. Ana amma waan siin jedhee fi misaan dhiisannaan dhiisii ka galgalaa ganamatti si darbaa. Ka ganamaa moo bisaa deebi'ee galgalatti si caa. Kanaaf hin ofiin rakkoon qabu nuun nyaanna isa. Garuu nama waan amma siin jedhe murteessi. Sti mari'annaati. Mari'ataan gowwaan qabuudha Oromoon gafammaa kun mari'annee kaane. Mari'achuu miti amma galgalatti mari'attiin akka miilan hin dhaabbanne beekiti ittuma yaadu qotu ishee. Mari'atanii sanyii nyaatu dhabamni. Kanaafuu yoo mari'annee maal ta'a? Maal dhabeessi? Ammummaa fuudhaaf albaasaa manni.
Ati yaadde murteessitee akka galgala bakka ishee rakkoo qabu wanticha xumurraan jettu qofa barbaadaa. Dhagaye. Beetti waan akkamiiti gaa? Guddaa sama xinnoo ishee biyya. Maa ilmanyuu ishee maaliin godha re'anii? Nan guddisa seete akkan harma hoosise. Maatti godha ishee? Maali nan godha? Maa jechuudha? Tidaarin jedhamtu kun yoo namatti hafe ho'i. Waaqa. Waaqa. Tidaarin jennee. Maa yoo namatti hafe. Maa jechuudha? Iddoo 99 namni dhaabbatu maan jedhaa? Yeroo ishee mikkoona. Iddoo 99 dhaabbadha jechuun maal jechuudha? Ani amma iddoo 99 dhaabbadha sin jedheera kana bitiin haa bitiin sin jedhe bakka bituudha guutuudha bakka. Maal rakkoo qaba? Ay nazariin bakka ay nazariin mataan qabateen ishee mataan qabateeniiti. Bakka siin bitaati. Hin bitamtee? Siin bita. Dhugaadha. Dhugaa. Kanataan mirqii bakka. Kanaafuu militarii kee deeffadhu deemu rakkoo qabu. Uffadhu. Yuunifoormii. Lakki militariidha. Yuunifoormii mana nyaataa na gaddasiisu kenna. Uffadhu deemu. Bakka rakkoon qabu xumureera deemu. Garuu jecha amma jettee tana shaarteennaan garuu abadan. Amma bidbidhu. Gabaadha keewwannee waan argamu. Gabaadha keewwannee. Lakki waan akka jiru hin jiru. Waan akka jiru hin jiru. Gabaadha keewwannee barbaade yoo argame. Lakki asxaa beem gaddaa isa. Lakki ofirra gaddaa waan beesitti agarsiisa. Gaddaa waan beesitti agarsiisa. Waan agarsiisa. Dabbaruu. Dabbaruu. Waan dabbaruu. Garuu reetti amma kana tanga baggabdee dhugaa. Mara itti bituudhaaf akka kana taata. Reetti bituuf amma kana taata. Reetti bituuf amma kana ta'utu hin taane reettiin hin bitamaa ta'ush. Reetti abinnu. Reetti bitanii kaa'anii qircaan fuunee hindaaquun hin kala. Eessa naannattee bakka dhaquun rakkisee? Maattiin goona. Eessa keenya? Yesuus. Maal rakkoo qaba isa guyyaa tokko mana ijaarrachuu dandeenya. Jeejjinii fannifnaa iddootti fannisan illee qabnu jeejjinii fannisuudha. Bareedaadha maalumaaf waan yaada kee hubachuu barbaadee tananii innaa hordoftoota kan kee akkuma jalqaba isin himee amala akkanaas hin qabwanii hin beekaa ani yaada akkasii akka abaluutti akka ollaatti isa jedhan hin beeku akka ofii kootti yoo jiraate akka keenyatti hin jiraanna yoo hin jiraanne immoo hin hafa malee kanaaf amala koos akka hin taane hin beeka garuu immoo dhugumattu yoo hin bitu jedhee jala sararee takka dhumarra ga'ee murteesse malee jechuudha. Kanaaf kun azanii mataarra ba'ee ilaala akka kana gaddate ta'ee mataa qabate. Inni maalumaafiyyuu garuu naaf milkaa'eera yaada isaa hubadhee jira. Kanaaf isinis kanuma wanti nan isiniin jedhe jalqaba jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee akka abaluu yoo jenne waa baay'ee irraa gorraa karaa baay'ee daganna akka keenya yoo jenne immoo waan qabnu rakkoo tokko hin qabu. Waannan nagaa manni keessan nagaa qabaatee jaalalli jiraatee jennaa wanti hundi isaayyuu guutuudha sababa ta'eef jechuudha. Mee maal jettaa? Ay, akka abaluun sirbaanii morma nama jallisaadha silma isaayyuu Oromoon gaafa mammaaku. Mammaaksuma yoo hiikamaa deebiitti. Dubbiin illee iddoo godhatti. Nagaan fararri waaqa isiniif haa ta'u isiniin jedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa keenya. Ay guyyaan firaankiin jedhamu kun irratti hojjetamu baay'eedha. Aaraan deeffachuu. Kottum isaa nyaaddu jedhama gaafa nufu garuu dubbiidhaan ni eegama. Maalumaaf nu jajjabeessaa isiniin jenna sabiskiraayib garuu yaadachi gaariidha. Nu jajjabeessaa isiniin jenna yaadi dubbatame yaada gaarii. Lakki irraa barumsa dabarsamu fakkeenyaaf namni akka abaluutti jechuu wayyamoo akka isaatti jiraachuu. Namni akka abaluutti hin taane akka isaatti jiraata. Akka abaluutti hin taane akka isaatti akka isaaf galeetti jiraata malee sababa akka abalaa fakkeenyaaf sababa gwaddanyaan kiyya makiinaa qabatee makiinaa ofii deemu makiinaa ofiif an dirqama makiinaa ofuu qaba yoo hin jedhe waa hin danda'amne lafa hin qaqqabne nu qaqqaban.